Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jireenya badhaadhaa naguma kanarra qabadde isiniif dhiyaadde koompitara keenya yookaan deeskitooppiin keenya yookaan laapitooppiin keenya vaayirasii akkamii fayyadamuu akka qabnu kan wal wajjin ilaallu ta'a. Jalqaba irratti antiivaayiresoota gosoota baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni antivaayirasii 360 total security kan jedhu ni jira, advanced system care kan jedhu jira, akkasuma ASC ultimate kan jedhu jira, avast jira, smartphone jira. Isaan keessaa namoonni baay'een kan isaan fayyadaman avast internet kan jedhu garuu avastiin koompitara keenya biizii gochuu danda'a. Fakkeenyaaf koompitara kiyya kana ni fayyadamu smartphone fi akkasuma 360 total security free kan jedhu jechuudha. Fakkeenyaaf smartphone kan jedhu kun yeroo nuyi fileeshii gashinu vaayirasiin fileeshii irra jiru vaayirasii qabu moo qabu jedhee iskaan kan nu godhu smartphone kana jechuudha. 360 kan jedhu garuu 360 total security kan jedhu isa kana jechuudha. Isa kana fakkeenyaaf wantoota baay'ee kan inni qabu full check, virus scan, speed up, clean up kan jedhu qaba. Kanaaf virus scan, full check, speed up and clean up. Full check irratti check now yeroo kan goonte systemni inni nu fayyadu system repair, security threat, system performance enhancement, boot up speed optimization, user clean, system junk kan jedhu kana qaba jechuudha. Virus scan akkasuma quick scan, full scan and custom scan qaba jechuudha. Faayila keenya saffisaan scan nu godhuu fi hunduma isaa scan nu godhuu fi kan nuyi filanne scan akka nu godhu. Inni sadaffaan speed up kan jedhu kun saffisa koompitara keenya fayyadamu kan dhoowwan check kan nu godhu isa kana jechuudha. Clean up sistemni keenya vaayirasii yookaan wantoota garagaraa yoo kan guutamu ta'e kan check nu godhu isa kana jechuudha. Kanaaf isa kana osoo fayyadamnee koompitara keenyaaf baay'ee barbaachisaadha jedheen abdadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya kanneen yuutuubii keenyaaf haarawaa taatan subscribe, like, comment nu kan nuun irraanfatinaa. Galatooma.